daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi tibbana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa bakka seena qabeessa siidaa aanoletti argamuun yaadannoo kabajaa godheef siidaan aanolee Oromoota sirna gita bittaa Abisiiniyaa dura osoo dhaabbatan wareegaman yaadachuuf kan dhaabbate yeroo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo tibbana achitti argamee alaabaa ABO siidichatti uwwisee sirna yaadannoo achitti geggeessuun oduu ijoo ta'ee jira. Oromoon Arsii bakka amma siidaan aanolee itti ijaarame kanatti mirga eenyummaa isaa alagaan sarbamuuf itti duulame dura dhaabbatee gootummaan naannawa kanatti falmataa ture. Lolli gootummaa Oromoo Arsii sirna nafxanyaa waliin geggeessaa ture kunis bara 1881 hanga 1886tti kan raawwatame. Kana jechuun ganna 142 dura jechuudha. Siidaan seena qabeessi kun godina Arsii magaalaa Itayyarraa gara mirgatti kiiloomeetira 10 qofa fagaatee argama. Akka seenan himutti bakki siidaan aanolee itti ijaarame bakka sirni Minilik Oromoota dhiirarraa harka mirgaa dubartootarraa ammoo harma mirgaa muruun gochaa hamaa itti raawwate. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo guutuu qabu yeroo duraaf bakka seena qabeessa kanatti argame viidiyoo gabaabaa kana keessatti mul'atu baay'inaan saayilii tokko qofa. Humni ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa qabsaawaa sabaa'if galgoon durfamu kun qawwee hidhatanii jiran kallacha fuula isaaniitti deebisuun yaadannoo kabajaa erga taasisan booda qabsaawaa sabaa'if haasaa gabaabaa godheen akkana jedha. Anjaal sabaa'if galgooti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaati. Egaa bakki ammaa jirru aanol jira. Aanolee jira. Aanolee akkamitti dhufe namni jedhulleen jiraachuu mala. Aanolee kan akkamitti dhufe isaa aanoleen baay'ee ka jedhu dhabamu. Aanolee ilumaan deemee dhufe egaa namni eeyyama gaafadhee aanoleen aseensisellee hin jiru. Namni eeyyama gaafadhee laaluuf dhufellee hin jiru. Qawwee kiyyaa fi rabbi jala deemee dachii irra deemee samii jala deemee dachii gubbaa deemee iddoo kana dhufe. Namni eeyyamsiise hin jiru jechuuf jedha. Namni eeyyama gaafadhee asseeni naan jedhe hin jiru. Qawwee kiyyaan bakka jiru deemee iddoo kana dhufe. Bakka kana dhufuuf ammoo gammachuu ammana hin jedhaniitu natti dhagahama. Gammachuu gaa iddoo kana dhufuu kiyyaa waan ibsuun hin qabu. Bakka kana dhufee waraana bilisummaa Oromoo waliin yaadannoo sana gochuun haasaa godhe kana keessatti namni aanolee nu seensise hin jiru miilumaan deemnee dhufnee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee kibbaa lixaa fi kibba bahaa akkasuma baha Oromiyaaf jiddu galeessatti irreen isaa jabaataa dhufee jira. Namoonni baay'een waraana bilisummaa Oromoo aanoletti argamuun yaadannoo godhe kana ajaa'ibsiifatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu kun anaaf salphaadhaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa haleellaa Al-Shabaab ifirraa qoladhee jira. Raayyaan ittisa biyyaa fuula feesbuukii isarratti akka ibsatti haleellaa Al-Shabaab fashalsuu qofa osoo hin taane humni haleellaa kana karoorsee barbadaa'ee jira. Hoogganaan kutaa waraanaa haleellaan kun irratti xiyyeeffatamee kan ta'an Koloneel Fayyisaa Ayyaalaa akka jedhanitti hidhattoonni kunneen konkolaataa fanjii fe'atan 3 fi namoota fanjii hidhatan 12 if keessaa qabu. Kana malees humni waliigalaa Al-Shabaab 450 ta'u haleellaa cimaa raayyaa ittisa biyya irratti fudhatuuf karoorfamee ture kana keessatti hirmaatuuf qophaa'anii akka turan qondaalli waraana Itoophiyaa Koloneel Fayyisaan himanii jiru. Dabaluunis miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kutaa waraanaa isaanii aggaammi diinaa fashalsuun diina barbadeessee jira jedhan qondaalli kun. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa Al-Shabaab kana fashalse kutaa waraanaa 2 akka ta'ellee himamee jira. Dhuma torbee dabree kana keessa Al-Shabaab raayyaa ittisa biyya irratti haleellaa raawwatuun hedduu ajjeesuun himamee jira. Akka gabaasaa maddeenitti fulbaana 17 bara 2023 gareen Al-Shabaab Somaaliyaa kibba lixaa kutaa Bakool keessatti konkolaataa loltoota Itoophiyaa fe'atee deemaa ture irratti haleellaa raawwatuun miidhaa geessisee jira. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa sanbata dabre ibsa baaseen qondaalli Al-Shabaab amma dura Itoophiyaan ajjeese jettee ture Fu'aad Muhammad Somaaliyaa bulchiinsa Laas Aanoot keessatti humna gurmeessuun lolaa akka jiru hime. Ji'a adoolessaa bara dabree keessa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa qondaala Al-Shabaab Fu'aad Muhammad kan amma lubbuun jira jedhamee dubbatamaa jiru miseensota garichaa 3 waliin ajjeesuu himuun isaa ni yaadatama.
yeroo humnoonni finxaaliyyii amaaraa faannoo je'aman bifa haaraan gurmaanii raayyaa ittisa biyyaa dura dhaabbataa jiranitti haleellaan qilleensaa lubbuu namaa galaafatee jira jedhame. akka gabaasaa maddeenitti haleellaa dilbata dheengaddaa fudhatameen namoonni 30 ajjeefamanii jiru. naannoo amaaraa keessatti bakki haleellaan kun itti raawwatame magaalaa Finoota Salaamii fi Dambaj jedhaman keessatti hidhattoonni faannoo mootummaa amma aangorra jiru qawween kaasanii sirna amaaraa leellisuu bakka buusuuf ifatti yeroo dhaadatan ni mul'atu. mootummaan federaalaa humnoota biyyattiif yaaddoo nageenyaa ta'e kana naannoo amaaraa keessaa qulqulleessuun yeroo itti fudhatee jira. erga manni maree ministeerota labsii yeroo muddamaa guutummaa naannoo amaaraa keessatti labsee kaasee hidhattoonni faannoo baadiyyaaf gaarreenitti daheeffatuun bifa haaraan gurmaa'aa jiru. gareen kun daangaa oromiyaa keessa seenuunis lubbuu lammiilee nagaa galaafatanii jiru. tibba dabre kana keessa wallagga baha aanaa gidda ayyaana fi shawaa baha aanaa fantaallee keessatti haleellaa raawwatanii jiru. humni addaa poolisii oromiyaa aanaa fantaallee keessatti garee kana naannoo tokko gadhiisisuun isaa ni yaadatama.